akkam jirtu hordoftoota keenya nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif abaayatu jecha mul'ata bara ol kaafamuu biyya keenya jedhu isiniif dhiyeessaa turuun kiyya beekamaadha. Har'ammoo yeroo mul'atni kun itti raawwatamuun isiniif dhiyeessaa. Mul'anni kun kan raawwatamu waggoota 30 keessatti yoo kadhanneef jedhanii lubni bal'inaan waggoonni 30 kun bakka sadiitti qoodamaniiti. Kan isaan mul'ata kana waaqayyoo biraa fuudhanii bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaatti amma bara 2013 keessa jirra. Waggoonni 19 dhumatanii jiru jechuudha. Waggoota 11tu nu hafata. Baay'ee dhiyaateera mul'anni kun hundi isaayyuu raawwatamuudhaa fi baay'een isaa immoo kan raawwatamanis jiru. Amma guyyaa har'aa yeroo mul'atichi itti raawwatamu isiniif dhiyeessaa jechuudha. Yeroo mul'atichi itti raawwatamu jedhama mata dureen irraa. Isa dura garuu waan si yaadachiisu akkuma gaafa kaanii kadhachuu hin dhiisnaa. Inni lammaffaan immoo YouTube channel keenya subscribe godhaa. Qalbiidhaan na duukaa bu'aatii hordofaa. Yeroo mul'atichi itti raawwatamu. Mul'aticha ergan argee booda kun yoom ta'a jedheen utuun yaaduu waaqayyoo waggoota 30 barreeffamaan fuula koo dura kaa'e. Isaanis bakka sadiitti waggaa 10 qoodee natti argisiise. Inni dura waggoota 10 jalqabaa. Waaqayyoos baroonni 10 jalqabaa sun bara rakkinaa, ciniinsuu, gidiraa fi dhiphinaa akkasumas waggoota ce'umsaati naan jedhe. Waggoonni 10 jalqabaa kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1994 irraa eegaleetu. Gidiraan bara jalqabaa kun kallattii hundaan ta'a. Biyyattiin dhukkuba daddarbaan garmalee muddamti. Unkuramuu walamanuu dhabuu, waliigalteen dhibuu, gargar ba'uun bulchitoota biyya jidduutti ni ta'a. Geggeessitoonni siyaasaa akkasumas geggeessitoonni waldaa kiristaanaa jidduutti unkuramni ni uumama. Uummata gidduuttis jeequmsi hammaateen arge. Xinnaaf guddaa gidduutti jeeqamuun, sodaa, baqa akkasumas raafamuun cimaan yommuu dhufu dukkanni waan bari'u hin fakkaatne Itoophiyaa irra buufateen arge. Wanti dubbatamuu fi gochaan mul'atu waan waliin fakkaanneef walamantee dhabuun ni heddummata. Walamanuu dhabuurraa kan ka'e ari'atamni, hidhaan, dararaa fi suguraan heddummataa dhufuusaan arge. Qabsoon siyaasaas ta'ee dadammaqiinsi hafuuraa ni finiina. Walwaraansi xiqqoon uummata jidduutti ni adeemsifama. Meeshaan wal waraanuu cinatti hololaan walirratti utuu ka'anii waaqayyo na argisiise. Seera malee jiraachuu, tasgabbii dhabuu, siyaasa walitti bu'iinsi daangaas ni babal'ata. Itoophiyaa irra darbee Afrikaa keessatti unkurrii fi okkorri akkasumas tasgabbii dhabuun ni ta'a. Kana qabbaneessuuf sochii fi tattaaffii bulchitoonnii fi abbootiin amantii taasisan bu'aa malee hafuu isaan arge. Garuu tattaaffiin jaarsolii biyyaa araara buusuuf akka milkaa'u waaqayyo natti argisiise. Barri jalqabaa gidiraan, cinqii fi ciniinsuun guutame waldaa kiristaanaas qorumsa keessa galcha. Amantoota amantummaa qaban jidduutti wal dhabdeen ni uumama. Tasgabbii dhabuunis ni ta'a. Hundeen ishee Kiristoos kan ta'e waldaan kiristaanaa sogiddummaan ishee badee bushooftee yommuu bitintirtu ofii ishee yommuu walammeessituun arge. Wal jaallachuun hafee jibbi yommuu danatu waaqayyoon sodaachuun dhibee waaqeffannaan sobaa waldaa kiristaanaa akka dhuunfatee waaqayyo natti argisiise. Waggoota jalqabaa 10 keessatti faayidaan dhuunfaa namootaa waldaa kiristaanaa unkura. Hojii dhabeeyyiin ni danata. Warri siyaasa geggeessanii fi dursitoonni waldaa kiristaanaa wal leellisu. Dhugaaf kan dhaabbatan tokkollee hin jiran.
sabnis yeroo kana ni dhiphata. Waliisaas wal unkuraa. Adeemsa waggoota kurnanii keessatti amantiin namoota hedduu ni sakatta'ama. Hundeen amantii isaaniis addaan ni baafama jedhe Waaqayyo Gooftaan maccaa. Waggoota kurnan rakkinaa fi gidiraan mo'uu keessatti Itoophiyaan bu'uura irraa dhaabbattu bu'uureffatti. Rakkinaa fi gidiraa cinatti waggoota kurnan keessatti gara fuulduraatti faayidaa kan qabu sochiileen bu'uuraa ni taasifama. Mootonni kanaan dura yommuu taayitaa qabatan diiganii ijaaraa akka turan hin ta'u. Yeroo rakkinichaa hojiileen bu'uureffamanii fi eegalaman itti fufu malee hin diigamani. Hojiileen misoomaa eegalamanis kan dargiiti, kan adawaawii yookaan adda dimokiraasii warraaqsa uummattoota Itoophiyaa hin jedhamani. Manas ta'ee hojiin hin xumuramin yoo jiraate itti fufa malee hin dhaabbatu. Warshaaleen yoo jiraatanis itti fufu. Wantoonni abjuu fakkaatan qabatamaan mul'achuutti ni ariifatu. Wantoonni hibboo ta'an hedduun sadarkaa hiika itti argatan ga'uuf ni ariifatu. Ortodoksiin, Kaatolikii fi Pirootestaantiin tokkummaa hafuuraatiif daandii mijeessu. Yeroo sanatti jeequmsi ni ta'a. Ijoolleen hojii ajaa'ibaan guutaman hojii Waaqayyoo hojjetan utuu dhalataniin arge. Waaqayyos ijoollota kanaan gudunfaan Itoophiyaa bara dheeraa ni hiikamaa naan jedhe. Isaanis tajaajiltootaa fi hojjettoota tattaaffatoo ta'uu naan jedhe. Daa'imoonni hafuura qulqulluun guutamanii jijjiirama hafuuraa fi biyya bulchuuf yeroo qophaa'an Waaqayyo na agarsiise. Ijoolleen mul'ata arguuf hafuura qulqulluun guutamuun ifaaf ifatti hojjechuu ni eegala. Lafti dhiiga qulqullootaa baroota hedduuf dhugaa turte utuu isheen iyyituun arge. Uffata gaddaa biyyattii guutummaatti haguugee jiruun arge. Kaaba, kibbatti, dhihaa bahatti waaroo gurraacha biyyattii irra diriiree jiru utuun ilaalaa jiruu Waaqayyos ilaalii yeroo ani uffata gaddichaa irraa kaasuu naan jedhe. Waaroon kun maal jedhee yommuun gaafadhu Waaqayyos inni abaarsa Itoophiyaa irraa bara dheeraaf diriiree biyyattiitti dhiigni qulqullootaa hedduun waan dhangala'eef abaarsi irra jira naan jedhe. Itti dabalees biyyattiin gadda guddaa keessa jirti. Yeroo gaddi ishee fi abaarsi ishee irraa ka'u ilaalinaan jedhe. Haaluma kanaan kallattii arfaniin namoonni afur dhaabbatanii arge. Isaan arfanuu qaxxaamura muraa gurguddaa baatanii jiru. Namoota haa ta'anuu ergamaa Waaqaa sirriitti hubachuu baadhuyyuu namoota waan fakkaataniif namoota jedheen ibsa. Namoonni arfan sun qaxxaamura muraa baatanii kukkutaa gara gidduutti adeemu. Gara handhuura waarichaa yommuu gahan qarqara qabanii erga dachaasanii maruun gara makka ka'an utuu hin beekin gatani. Uffanni gaddaa sun akkuma mulqameen baalliif raamni ol jedhee utuu sosocho'uun arge. Mukeen bilisaan utuu baala baasanii namoonnis dammaqanii gammachuun utuu deddeebi'anii akkasumas bineeldi sodaa malee utuu basha'aniin arge. Ani abaarsicha kaaseeraa gaddas fageesseera ergaa jedhu natti hime. Abaarsi biyyattii irraa ni ka'a. Garaan dachee banamee albuuda keessa isaa jiru ni mul'isa. Eebbi Waaqayyos ajajamuu namootaa irraa kan ka'e ni gadhiifama. Biyyattii irrattis aara galfiin ni argama. Kun kutaa tokkoffaadha. Itti fufee kutaa lammaffaa waggoota kurnan lammaffaa isiniif dubbisa. Waggoota kurnan lammaffaa. Waggoonni kurnan lammaffaan yeroo itti namoonni irribaa dammaqan ta'a.
Yeroo kana sadarkaa biyyaa fi waldaa kiristaanaa keessatti haaromsatu adeemsifama. Rakkoon walxaxaan Itoophiyaa irra ture irraa mulqama yookaan irraa kaafama. Sochiin misoomaa ariifachiisaan ni taasifama. Argannoon ittiin yaadamin ni mul'ata. Tiraaktaroonni qotiisaa hedduun lafa qonnaa irratti ni bobba'u. Haalli qotiisa durii fi boodatti hafaan dhiifamee maashinoonni hojii hojjetan maasii irra baay'atanii utuu ittiin hojjetamuun arge. Waggoota kurnan lammaffaa kana keessa lagoonni keenya misooma jallisii kan beekaman ni ta'u. Lalisni abaaboos ofitti nama hawwata. Sochiin sabaa akka nama irribaa ka'ee fakkaata. Dur eessa turree maaltu nu qabee jedhanii yommuu of gaafatan Waaqayyo na agarsiise. Akka nama irribni yeroo itti dabarsee booreedhaan yeroo namni beekumsa isaa, dandeettii isaa fi kennaa qabu itti fayyadamuun carraaquun arge. Waggoota kurnan kana keessatti booddeetti hafuunii fi doofummaan jaarraa tokkoo akka dhabamsiifamu Waaqayyo natti hime. Waggoota 10 keessatti rakkoon bara 100 ni dhabamsiifama jechuun yoo waan hin fakkaatne ta'eyyuu Waaqayyoof baay'ee xiqqoo akka ta'e amanuu qabna. Waaqayyo hundaa akka danda'u nama fuulduratti odeessuu qofaa osoo hin taane jiruu fi jireenya keenya keessatti amannee itti jiraachuu qabna. Hiyyummaa fi booddeetti hafuun bara 100 dhabamsiifamuu waliin wal qabatee dhaabbilee gurguddoon hojii akka eegalan, qo'annaa fi qorannaan akka babal'atu, saayinsii fi teekinooloojiin ariitiin akka guddatu, dhaabbileen leenjii ogummaa akka bal'atan natti argisiise. Saayinsistoonnii fi qorattoonni Itoophiyaa keessaa yommuu buufatan, beektonni alaas sababa gaarummaa qilleensa isheef biyya keenya filatanii buufata qorannoo yommuu taasifataniin arge. Bara hedduuf biyya waraanaa fi waldhabdeen jeeqamaa turte nagaa argattee utuu isheen boqottee jirtuu Waaqayyo natti agarsiise. Itti dabalees nagaa fi tasgabbiin, walqixxummaa fi murtoo sirriin akkuma biyyoota biroo Itoophiyaa keessatti ni dhufa. Misoomni magaalaa fi baadiyyaa hundumaatti ni ta'a naan jedhe Gooftaan hundumaa danda'u. Waggoota kurnan lammaffaa keessatti amantoonni kiristaanonni yommuu sirriitti of ilaaluun deebi'anii haaromsi waldaa kiristaanaa keessatti ni ta'a. Dhaabbileen amantii keessatti aangoo fi faayidaaf fiigichoon ta'u xumura ni argata. Walitti hammaachuu fi wal hacuucuun hafee sabni nagaa ni argata. Geggeessitoonni Waaqayyoon sodaatanii fi ayyaana Waaqayyo kenneefiin tajaajiltoonni hafuuraa tajaajila bakka ni qabaatu. Tolli, qajeelummaanii fi qulqullummaan saba keenyaa fi biyya keenya irratti ni ta'a. Dubbii wangeelaa waliin ga'uuf biyya keessaa fi biyya alaatti tajaajiltoota bobba'aniin arge. Dinqii gurguddaa fi wantoota nama ajaa'ibsiisuun warra tajaajilan utuu Waaqayyo kaasee dibuun arge. Dargaggoonni hedduun hojii wangeelaaf gara biyyoota bahaatti ni ergamu. Tajaajila dinqii fi ajaa'ibaan deeggarameen humnaa fi aboon namoota gara kootti deebisuu naan jedhe Waaqayyo Gooftaan. Nuti warri Itoophiyaa hojii hafuuraatiin addunyaaf akka qorichaatti yommuu barbaadamnu Waaqayyo naaf ibse. Biyya lafaatiifis jijjiirama hafuuraa akka finnu Waaqayyo na hubachiise. Ulfinni Waaqayyo Gooftaa Maccaatiif haa ta'uu. Ameen. Kun marsaa lammaffaadha. Itti fufee waggoota kurnan sadaffaan isiniif dubbisa. Gidduutti waan isin yaadachiisu lubni bal'inaan kan dubbatan keessaa tokko
kadhannaan keenya baay'ee murteessaa akka ta'edha. Ammas irra deddeebi'ee kan isiniif dubbadhu. Waaqayyo dubbii dubbata hin dhiisu. Dubbiin Waaqayyoo maaliyyuu yoo ta'e yoo laftiyyuu darbee hin darbu. Garuu wanti isin beekuu qabdan akkaataan jireenya keenyaaf kadhannaan keenya yaada Waaqayyoo nuuf qabu nuuf ariifachiisa. Kadhannaa dhabuuf akkaataan jireenya keenyaa rakkoo qabaachuun immoo waan Waaqayyo nuuf jedhee nurraa ni bubbuta. Kana luba bal'inaatu dubbate. Waggoota 13 waggoonni 10 kutaa sadaffaatti dhufan sadarkaa olaanaa bara ol kaafamuu Itoophiyaa ni ta'a. Baroota 10 kana keessatti booddeetti hafiinsi wallaalummaa fi hiyyummaan waggoota 500tu dhabamsiifama. Walumaa galatti rakkinniif dhiphinni waggoota 600 waggoota 20 keessatti biyya keenyarraa ni kaafamu. Waaqayyo itti aansee teessuma biyya Jaappaan natti harkisiise. Gidiraan biyyi keenya keessa jirtu hafee sadarkaa har'a Jaappaan irra jirturra ga'uu akka dandeenyu Waaqayyo natti dubbate. Innis bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Jaappaan irra turte jechuudha. Dhibaa'ummaa ittiin waamamaa turre maqaa gadhee fi mallattoon keenya jijjiiramee boquu ol qabachuun keenya waggoota 10 sadaffaa keessatti bal'inaan odeeffama. Maqaa gaarii fi bakki guddaan nuuf akka kennamu warra yaadanii hin beekne duratti Waaqayyo bakka olaanaa nuuf laata. Rakkoo bara baraatiin xaxamuu keenya warri amananii ta'an saffisaan guddachuu keenya yommuu argan ni dinqisiifatu. Humni namaa rakasee barri itti mul'ate darbee hundumtuu hojjetaa ta'uun Waaqayyo leeyyoo keenya waggoota 10 sadaffaa keessatti ni xumura. Biyya keenyatti qilleensi gaariin nagaa fi tasgabbiin jijjiiramuun aadaa hojii urgaa fi foolii nabaaboo akkasumas gaaddisni mukeenii jireenya namaa yeroo inni haaromsuun arge. Waajjiraaleen dhaabbilee sadarkaa addunyaatti ciccimoo ta'an Finfinneetti banamu. Ijoolleen keenyas hubannaa ogummaa fi beekumsaan ni guddatu. Afrikaa tokkummaa dinagdee uumuun biyya tokko gara biyya biraatti eeyyama ittiin deeman yookaan paaspoortii tokko ni fayyadamti. Itoophiyaanis handhuura Afrikaa fi ija addunyaa ni taati. Gama sochii hafuuraatiin Waaqayyo akkas naan jedhe. Ortodoksiin, Kaatolikii fi Pirootestaantiin humna hafuura Waaqayyoo adda ta'een ni guutamu. Tokkummaa dhugaa ta'es ni uumu. Hojii wangeelaaf gara biyya lafaatti bobba'u. Garaagarummaa isaaniirra tokkummaa isaaniitu caalee mul'ata. Jijjiiramni jalaa lafaa fi tajaajila jidduu isaaniitti ni uumama. Bara dheeraaf garaagarummaan waaqeffatamuu Waaqayyoo dargaggoota jidduu ture dhiphatee mul'achuun isaa dhuguma waggoonni 10 sadaffaa sadarkaa olaanaa bara ol kaafamuu jedhamuun isaa sirriidha. Gudunfaan amantii dur tures ni cita. Kunis biyya lafaatti gaaffii kaasa naan jedhe Waaqayyo. Kiristaanonni Itoophiyaa akkamitti walitti dhufanii? Akkamiin wal jaallatanii? Akkamitti tokkummaa hafuuraa uummatanii? Ortodoksii fi Pirootestaantiin, Kaatolikii fi Pirootestaantiin immoo akkam danda'anii gaaffilee jedhan bal'inaan kaafamu. Gaaffilee yoo danatus eenyuyyuu waan fedhee odeessuyyuu tokkummaan sun ni eegama. Geggeessitoonni hambisuu kan hin dandeenye sochii guddaatu ta'a. Hafuurri Waaqayyoos akka abiddi daggala gubee mancaasuu seeraa fi heera waaqeffannaa amantii moofaa durii gubee balleessa. Waldoonni kiristaanaa hojii hafuuraa ni finiinsu. Dinqiin gurguddaan bakkaa bakkatti ni ta'a. Tajaajiltoonni biyya keenyaa akka soogiddaa bakka hundaatti
ni barbaachisu. Ifa ta'uun isaaniis ni mul'ata. Amantiin tajaajilaan, cimina hafuuraan akkasumas beekumsaan akka qorichaatti saba barbaadamu ni taana. Saba bocamee ba'ees saba lafaaf qoricha ta'u taanee mul'anna. Sochiin hafuuraa dargaggootaa, musliimoota akkasumas warra amantii hin qabnes waliin ni ga'a. Hafuurri nagaa nuuf baay'ata. Jaalallis mul'atee argama. Aarsaa kaffaluun illee boquu namaa hin cabsu, nama hin leeyyaasisu. Beekumsi, ogummaan, hubannaa, kennaa fi iji hafuuraa waldaa kiristaanaa keessatti waan danatuuf jaalala hafuuraan tajaajiluun bal'inaan bakka fudhata jedhee Waaqayyo Gooftaan Maccaa dubbate. Barichi bara Waaqayyo saba lafarraa daawwatu ta'a. Wanta Waaqayyo jedhe amanuun nu fayyada. Amanuu baannus Waaqayyo wanta dubbate raawwachuu irraa dudduubatti hin deebi'u. Bara dheeraaf maqaan koo biyya kanatti waamameera waan ta'eef maqaa koof jecha nan daawwadha jedha Gooftaan Maccaa. Ofiinan ka'ee biyyattii nan fayyisaa, abaaramuu ishee nan balleessa. Dhiiga dhangala'eef ijaan ba'a. Yeeyyii fi hoolota walan jaallachiisa. Qeensa leencaa nan buqqisaa. Sabni koo sodaarraa ni boqota jedha Waaqayyo Waaqni Maccaa. Islaamonni abjuu fi mul'ataan na argu. Isaan keessaa warra seexana waaman nan balleessa. Xibaartotaa fi warri waa beekna jedhan ni yeella'u. Xibaarri isaanii waa'ee hin baasu jedha Waaqayyo Gooftaan Maccaa. Namni hunduu irribaa ni dammaqa. Halkan weeraruunis ni of kala. Waaqa isaas ni galateeffata. Biyya kanatti waan haaraa gochuuf harka koon diriirsa jedha Waaqayyo. Egaa erga armaan olitti isa ibsamee bara Waaqayyo haaromsaa fi jijjiirama fidu eegaa. Kadhadhaa, xiinxalaa, isa inni raawwate galmeessaa, isa hin raawwatamin eegaa. Wantoota ta'an ammuma arguu eegaltu. Yoo waggoota 30 turtan hunduma argitu. Baay'inni waggoota sanaa kana caaluu yookaan hir'achuu danda'a. Gooftaa waliin ta'uun keenya, kadhachuu fi qulqullummaan deddeebi'uun keenya yericha gabaabsa yookaan ariifachiisa. Cubbuun irra daddarbuu fi yakki kakuu haaraa keessattis waan Waaqayyo gochuuf ka'e ni tursiisa. Haa ta'u malee Waaqayyo wanta dubbate utuu hin raawwatin hin dhiisu. Jaallatamoo saba Waaqayyoo. Waaqayyo yeroo Itoophiyaa daawwatu ajaa'ibsiifamuun walaloo walalisuu kan danda'an ni baay'atu. Biyya wanti hundumtuu amma dukkanaa fakkaatu Itoophiyaa keessatti du'aa ka'uu ishee booda waan ta'u ilaalaa bara raajichi raawwatu walaloo armaan gadiitu dubbifama. Mee dubbisi. Walalichi walaloo ijoollee biyyattii, moofaan ijoollee Itoophiyaa warra haaraaf yaadannoof kan barreeffamedha. Walaloo kana yeroo biraa isiniif dubbisaa. Akkaataan mul'atni Waaqayyoo Itoophiyaaf kenne itti raawwatamu bakka gurguddaa sadiitti qoodameeti akka amma isinii dubbisee. Bara 10 jalqabaa, bara 10 lammaffaa fi bara 10 sadaffaadha. Ergaa dhumaa ammaa immoo agartaniittu waa yoo kadhannee akkaataan jireenya keenyaa mul'aticha waggaa 30 gaditti akka gabaabsuu danda'u. Yoo haalli kadhata keenyaa fi jireenyi keenyaa kan cubbuun faalamee kakuu Waaqayyoos kan hin eegne yoo taane irrattis kan hin kadhanne yoo taane immoo barri isaa bara 30 ol ta'ee dheerachuu akka danda'u. Garuu akka gabaabbatus yeroon isaa dheeratus mul'anni Waaqayyoo immoo tasuma akka nafne waliin dubbifneerraa. Kun immoo dubbii sagalee Waaqayyoo keessa jira. Lafti kunis samiin kun darbuu danda'u garuu dubbiin Waaqayyoo hin darbu. Kanaaf yaa nama mul'ata kana
dhaggeeffataa turte kan yeroo raawwisaas kanan guyyaa irraa dubbises nama dhaggeeffattee waaqayyoon kadhadhu akka nama tokkootti dhiibbaa gochuu danda'i. Biyya kanaaf waaqayyoon kadhatu jireenya qajeelaa jiraachuu shaakalii mul'ata waaqayyoo duukaa deemuudhaafis hojjechuuf of qopheessi. Waaqayyo si haa eebbisu, ayyaana isaa siif haa baay'isu. Kana qofa immoo miti. Yoo mul'atan bara ol kaafamuu biyya keenyaa jedhee dubbisaa ture hin dubbisne ta'e kutaa 1 2 3 4 jedhee kanan yeroo darbe dubbisaa ture gara boodaa deebii YouTube chaanalii keenya irraatii bara ol kaafamuu biyya keenyaa kan jedhu kutaalee isaatiin playlist godhee kaa'eeraa dhaggeeffadhu irratti kadhadhu. Waaqayyo si haa eebbisu. YouTube chaanalii keenya subscribe gochuudhaan hordofaa. Hundumti keessan eebbifamaa. Nagaatti.